taa'e kaleessuma hojii kana narratti cufanii adaraa akka rabbiin miqinaa kana narraa deebisee hojii kana fiixanaa baasutti miidhuu aynaa godha. Kana sana hidhee himachuu hin danda'u. Jira. Akkuma jettan haajaa keenya rabbiin hin gargaara. Wallaahi hojiin irratti cufame hojiin ani itti taa'ee itti ifaajee banee nama wajjin jirrutu iyyuu milqinyaan nurratti ta'ee caalataan nurratti kaasuudhaan hojii xiyya narratti dhufe. Ayyaman hojii xiyya fiixaan ba'ee galee itti gammadan jedha. Dhalee sanarraa dhaabbatee miidhuu itti naa godha. Abshir rabbi sirraan cufeenii namni sirraa cufee hin danda'u. Yoo rabbi biraa taate malee namni waa si gochuus hin danda'u. Namni rabbitti amane harka namaas miidhaan harka namaatiin natti dhufti jedhee hin yaadu rabbumaan biraa yoo taate malee. Kanaafuu inshaallah hojii sitti cufamee jiru ulaa ati banatte kasi jalaa cufe rabbiin bismillahirrahmanirrahiim guyyaa adhaa sa'aatii kanarraa kaasee ulaa si jalaa cufame sana rabbi siif haa banu. Ati yoomin guddadhee bakka gahaa yoomin of jijjiiree rakkoo jalaa bahaa hinjifannoo yoomin argadha jetteeti kan itti karoorsitee yaadaa jirtu yaada namaa ka bakkaan gahu rabbi yaada kan kee bakkaan haa ga'u. Rabbi yaada kan kee fuunduraa dudduubbaan bakkaan siif haa ga'u. Sharranyaa maqanyaa hinaaftuu ilaaltuu teessees hinaaftu deemtees hinaaftu dudduubba rabbi haa deebisu. Isiidhaaf illee hojii rabbi haa kennu. Namni osoo ofii hojii qabaate yoom yaadatee nama hinaafaa? Yoom yaadatee wal hinaafaa? Nuti hojii lafa keenyeeti hojii nama biraa hinaafna akkuma aadaa biyya keenyaatti yookaan akkuma biyya Itoophiyaa guutuu wanti kun addunyaa dhumarra jirti ta'e illee hin barre waan akkanaallee rabbi nurraa haa dhaabu. Ati immoo kan ati banattee jirtu rabbi bakkaan siif haa gahu. Nama ittiin dhaabbatee ittiin dhaabee khayrii ittiin ijaaree quraana rabbii ittiin dagaagsee addunyaatti illee aakhiraatti illee ittiin tolu rabbi si haa taasisu. Barnoota ati irra jirtu daawaati dhaggeeffachuu jirtu qalbiitti illee nama qabatee itti fayyadamu rabbi si haa godhu. Barnoota kee illee jabaadhu baradhu. Addunyaa qofa miti wanni kassabanu barachuudha. Namni yoo barate yoo ofiif barate ilmaan ofiitiif yaada. Mana ofiitii yaada. Jireenya ofiitiif illee yaada jechuudha yoo barnoota qabaate. Qabeenyuma barakaa qabdu qabaachuun yoo barnoonni keessa jiraate. Kanaaf siifillee wanni dhaabnu baradhu siin jenna. Garee daawaaf du'aa irraa nafin siin jenna. Meedaa adda addaa keessatti hin argaminii meedaa khayrii qabdu keessaa hin dhabamin siin jenna. Akkasitti jireenyi kan kee marti barakaa sii godhataa deema. Akkuma kana immoo barattoonni markata qabdanu kan quraana irra jirtanu quraana keessan jabeeffataa. Ustaada keessan jabeeffataa. Quraana jechuun addunyaa irratti qajeeltuma. Quraana jechuun addunyaa irratti mataa namaati. Ruuhii namaati jechuudha. Quraanni qulfii waa hunda keessattuu iyyuu wanni ittiin maslaalii godhatanii dabarfatan quraana rabbiiti waan taateef jabaadha. Harka sirraa fuune lakkoofsa 10. Lakkoofsa 10 harka sirraa fuune. Rakkoo kee rabbi sirraa fuudhuti. Iyyannooti iyyachuu deemtu gaa rabbiin siif haa dhaga'u. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazi baga guyyaanarraa kabajamaa fi jaalatamaadhaan isin ga'e jecha. Amiin. Amiin walumaanuu baga rabbi nu ga'e. Ustazi wallaa ani kanillee dhaammachuu fedhe. Rabbiin beekumsa naaf kadhee akkanatti fayyadamu rabbiin akkana taasisu du'aa akkanaaf gootan qalbii xiyyatan ammoo dadhabduu tana rabbiin imaan isaatiitiin akkanaaf jabeessu keessumattuu salaata kiyya rabbiin akkanaaf taasisu du'aa inaaf godhu qaamaa qalbiin akka rabbii kiyyaaf salaadhu kan madhaa ustaazii. Akkasii hawwii kee rabbi haguutu qaamaaf qalbiidhaan ibaadaa isaarra nama jiraatu rabbi si haa godhu. Akkamoo rabbiin irraa qeebalatu jette rabbi sirraa haa qeebalatu. Dhugaadha hojiin martinuu yoo rabbi namarraa qeebale malee garaa nama nyaataa.
rabbi sirraa haa qeebalu. Anaa dhufullee isiniin jenna ustaada keenya. Khayrii guddaa rabbi siif haa qoodu. Haajaati deeffattee marayyuu rabbiin sirraa haa dhagahu. Rabbi sirraa haa qeebalu. Muraadaan rabbi si haa gahu. Rakkina sitti jiru immoo rabbiin gammachuutti siif haa jijjiiru. Hanqinaa fi hir'inaati qabdu rabbiin siif haa guutu. Nama ibaadaa rabbiitti jabaatee qawiyyoomee ofitti gammadaa rabbi ofiitti gammadaa jiraatu. Jireenya ofiitti gammadaa jiraatu rabbi sin haa taasisu. Namni arra mana kana seentan, namni arra yaaddoodhaan mana kana galtan, ka qalbiin isin dhukkubaa, himadhumoo dhiisu jedhaa ol seentan, hanqinattii koo kana eenyuttiin himadha jedhaa ol seentan, argachuudhaan gammachuudhaan asiin nama gadi ba'u rabbi si haa godhu. Wallaahi hin danda'a rabbiin ni arga. Argachuudhaan bal'achuudhaan rakkoo ofiitti furmaanni namaa godhamuudhaan namaas keessaa gammadaa gadi ba'u rabbi sin haa taasisu. Akkas rabbi sin haa taasisu. Obboleettii keenya tokkotuyyuu du'aa dhaammatte. Ustaadonni ganaa kadhattanullee isin bira haa taa'u ergaan kun. Isin waa hedduu haasoftee rakkadheen jiraa, miidhameen jiraa, nan dhukkubsataa jiraa biyya namaatti. Waan inni ittiin yaalamullee hin qabu, gargaarsa tokkollee hin qabu. Obboleessa naa ta'aa, obboleettii naa ta'aa. An obboleessa hin qabu, obboleettii tokkollee hin qabu. Biyya namaa keessatti baay'ee rakkachaa jira, dhukkubsataallee jira. Amaanaa akka du'aa keessanii na bira dhaabbattanu, na yaadattanu, amaanaa obbolummaa jettee jabeessitee irra deddeebitee boossee natti himte. Innaan garaana nyaate jechuudha. Kanatu har'a fidee bakka kanallee anas na kaa'ee. Kana ustaadonni ganaa ol baatanii kadhattanus, ustaadonni gubbaarra jirtanus, nama kana bareechitanii, yaa rabbi fayyisi jettanii, akka rabbiin aafiyaa isaa guutu, akka rabbiin aafiyaa isii guutu. Bakka isiin jirtutti akka rabbiin obboleessas ta'uuf, aaliis ta'uuf, maatiidhuma isiin bira jirtu akka rabbiin abbaa itti godhee, dhukkubbii fi kana keessatti yaalii guddaa argattee gara nageenyaadhaan gara biyya isiitti gammachuudhaan galtu jechuudha. Lammaffaa immoo haqan waggaa dheeraa ta'aabbadhe qabeenya kan koo waggaa dheeraa kassabadheen dhabe jette. Waggaa lamaaf wayi waan hin kassabadhe dhabeetan harka duwwaatti hafee irra harka namaa kadhataa jira. Waan hin itti yaalamu dhabe jette. Wallaahi wanni kana caala garaa nama nyaatu maaltu jira? Wanni kana caala nama yaaddessu maaltu jira? Aafiyaa yoo ta'e dhabde, qabeenya yoo ta'e dhabde, hamma wanni siin eeggataa jirtu du'a malee maanni wanni biraa. Kanaaf jechuudha adaraa obbolummaa isinillee du'aayis kadhadhaafiiti yaaddoo isii kana akka rabbiin gammachuutti jijjiiruuf jechuudha. Dhukkubsachuu fi qabnaa jenneeti egaa namuma wal dhagahuuf wal argutu walitti taasa'a rakkoo jiru walitti himataa nama furmaanni godhamuuf rabbi nu haa godhu. Furmaata rabbi isinii haa godhu. Isiidhaaf illee furmaata rabbi haa godhu. Uummanni mana kana seentan martinuu rabbi isin haa milkeessu. Ka lakkoofsa lamarra jirtu harka baasaa turte sirraan fuudhadhee irraanfadhe dhiifama guddaa. Mee maal jetta gaa? Gadi bu'uudhaa ka'eeraan. Yeroon kee dhumatteetti naan jedhaa jira. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Maashaallah baga nagahaan dhuftan isiniin jedha. Dhiifama sumayyoota yoo du'aa ideeffatta wal jalaa bu'oo yaada inshaallah nama torba wiitingii keessa jira. Namni hunduu haajaa qaba waan ta'eef wayitu wiitingii seensisa. Akkasuma wal jalaa bu'aa sagantaalee ammoo ustaazonni jala jirtan ol bahaa nuti isinirraa waa dhaga'uuf bakka kana ta'ina waan ta'eef ol nu bahaa isiniin jenna inshaallah. Akkas ustaazitti fufa. Akkasi jazaakallahu khairan rabbi sirraa haa jaalatu. Akkasii akkuma du'aa ideeffattaniin bootaa waliif kennaa. Batalayyii immoo ustaadonni jala taa'uun qabanu. Ustaadonni kakkabajamoonni qaqqaaliiwwan dhaamsa keessan nuuf qabatanii dhuftan gara gubbaa jala taa'uun isiniif hin malu. Isin gubbaa teessanii asii gadi barattoota keessaniif dhaggeeffattoota keessaniif daawaa keessan babbareedaa mimmi'aawaa waan rabbi isin biraa qabu sana guduunfitanii fi deemtuu isiniin jedhaa jirti. Egaa akkuma kana nama khayrii walii qoodu rabbi nu haa taasisu. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا إله الأولين والآخرين أستاذ كينيا عبد الرحيم أستاذ كينيا
محمد ربي سنها ملك يسو خيري مرة ربي والتسنيها قبو ركوم ربي سن الراها قبو دعوا كيثن دعائي كيثن ربي فري تسنيها قدو بوآي تسنيها قدو kan biqilee firii godhatee ija godhatee mi'aahee nyaatamee akkuma kana gaa bu'aan isaa immoo addunyaa kanarra wal ga'u rabbi isin haa taasisuu jajjabaadhaa qawiyyii rabbi isin haa godhu haa jabaatamuu daawaan itti haa fufuu khayriidhaan rabbi walitti nu haa qabu rakkoo rabbi nurraa haa qabu isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu yoon isin irratti dheeradhe afwaan lillah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رضوان بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أحسن الجزاء ربي اسن حاجالته وإي اسن أبوليان كيساني أمتني أكسم اللي يادفتني في أبوليان كيساني أبوليان كينا نوخد أتاتر تربين يا رب نوف قبل يا رب نوف قبل يا رب يا الله يا الله مسلم حجاء فيره يا دو فيره يا دو ولي درسا إساني بجتني ألباتني ركون إساني سنت أقامنان ألباتني سبب سنين نموت حدو لي دعائي قوتن ربين إساني الرحاجالة هبتي أمري كيساني كيسا بركة رب إساني هاكاو درادوبا كيسا رب إسنا تلجو ويادني ولي إسنا باسو يادا مرادة كيسا فوق المراد رب إسنا هاكاو أكسم أستاذك إنك قالي أستاذ محمد بغنا جهان نورفتن أستاذك إنك علي بغرب النجاني سنفده هدو سنجا جالنا هدو سنرا من دعائي كيسن قلب الرا أن الرا وبوليان كأن كان بيوتا غرغرا كيسر ركتارن أكسم لنا موتا حاجة هدو قبن بكبوتني ولا لا ثاني nu laalatanii nu cinqamtan nu kadhataa turtan nu isin arginuu fi karaa ammallee nu duubattillee uummata keessaniif hawaasa keessaniif akka yaaddan wallaahi isinirraa quba qabna baga nagahaan nu dhuftanii ahlan wa sahlan wa marhaban bikum isiniin jenna baarakallahu fiikum maayikii gama keessan dabarsa harka isin qabadha narraa achi fagaattan inshaallah. بارك الله فيكم كلت ما مايكي بندا إن شاء الله أستاذك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الجنة الفردوس لعباده المؤمنين ويسرهم للأعمال الصالحة بمخلصين وجعل نزلهم في مقام أمين وألبسهم من سندس واستبرق متقابلين الصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية أهل الجنة في الجنة وها هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر الله تعالى على كل نعمة الذي من علينا بنعمة الإسلام والدين الذي من علينا بنعمة العافية الحمد لله على كل حال. أبلي وانت يكاكالي وربي سبحانه وتعالى ربي تلقدون تيولي كايغانا غرتني إلمنا ما قدين أمودان هيرينو كني حيوانا في البيسوتا غرغراتي ندنو قدي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلمنا ما حال بريدة في أكا بريدة رتو مجدي أكا بريدة في حال بريدة ربي نؤمي كميلة لمن ديم نتاسي سمونو تكني نوكني كان جدي قلنك ربي علماتي الحمد لله رب العالمين. وربي كينا سبحانه وتعالى قلني إساء لكامي وان نمتومت تولي إساء وان لكامي نمتومت isa eegana gartanii qananii caaltu islaamummaa nu kenne nuti islaamummaa filannee ittiin dhufne rabbii kennatu nu filatee muslima nu taasise islaamummaa nu kenne kanaafuu rabbii kenna galateeffatuu qabna alhamdulillahi rabbil alamin. osoo filannoo kiyyaa kee ka ta'u taate hayyoota hedduutu jira doktora hedduutu jira profeesarra